محمد نمشي نبي جبن إيه قريش مقصصة ترجمة سينجنا سيتو نبي محمد واجد عليه الصلاة والسلام نبي محمد ربي نموتنين أمة إسام ركيسة التنكك بيا يسوس تدلته يدان سنة جدو لقطك تيجر ورا كريستانا في دمتي واقع يدروجر Jaarsicha Dr. Gammachuu moo Dr. Maalii jettan kan jaarsa machallaa kana yeroo baay'ee amantaa musliimaatiin keessaa Arsiin seenaa Oromoo keessatti bakka handhuura haadhiifnu onneen Oromiyaa yoo Arsiidha. Uummanni keenya amantii ani rakkinna keessa jira rakkinnuma keessa jiraataa ture jecha hayyuu Oromoo guddaa Gammachuu Magarsaati. Muhammad namichi nabiyyicha jedhan eege Quraysh mogosasaadhe. Khalid Mujahid watafuudhe Abu Karah mee ajjarra deebiname Muhammad namichi nabiyyicha jedhan eege Quraysh mogosasaadhe. je'ee dubbataa jechuudha. Waan ajaa'iba natti irraa maali gariin isaanii kuffaarri afaan kana dubbatu ammoo nama biraa waan isin ajaa'ibsu guyyaamu kabajamoo obbo Maarree jedhee yaama uummata gartee ummata siyaasatii fi ummata gartee politikaa faradaan deemu kana kabajamoo obbo Maarree jedhanii yaaman isaanummaan kun hoggaammoo ergamaa gooytaa nabiyyi islaamaa kana bira dhufan namticha jaan jechuu tuffii namticha jaan jechuu amma inni nabi Muhammad kanarraa akkana jedhuudhaan gartee darajaa tuqaadhaamiyaan kan hin dubbachuu jiru darajaan tuqu isaamii ni beekaa ganaa kadhalatulleen nabi Muhammad gartee tuquu hin danda'u الرجالة ورا ربين وميدك تنخيستنا محمدي سيد الأولين والآخرين جانين سيد قرتي والرجل قوفتا والربودا جامية ما يتشو إننا من إني تفتي مسلمة أفان كان دبتو يتشو هواسا مسلمة أفان كان دبتو تفتي مالي حتى هواسا مسلمة برالين تفني يتشو مالي نمني هردفو أما سلا أفان أماراتين أفان عرباتين أفان إنجليزيتين أكنا خيجي نبيخ وان سخف الشيسو وان تهلي نبيخ يجو لكن وان نتفتيف مسلمة خنا قرتي قرين ثاني وراء فان كان دبت يروهم دانين دبدا خبجا واني أكنت تسلاهم ما خينياف دبنيف نوتي أكنا يفقود يجو سلا نوتي إفكبجني إسان جل أريهو باني بروتوكول خيني إغني ناموسا خيني إغني ناموسا دين إسلام خنا إغني جبني dilli ku waan dhufu ture jechuudha. Eenyu gartee Nabi Muhammad akka gartee yeroo hunda uummanni kuni taargeeta godhatu gartee godhellee nuti jechuudha. Maaliif nuti dhiigaan tokko, jeegiraafiin tokko, lafaan tokko, lafeen tokko kana haasawna. Ammoo isaan bakka san hin jiran nuti immoo lafee fi lafee dhiigaa fi lafee haasawna cumaa fi maarree haasawna jechuudha. Sababa kanaaf isaan waan kanan dubbatan isaan taargeenni isaanii amantii Islaamaa. Gammachuu siin jedhan. سيتو نبي محمد واجد عليه الصلاة والسلام نبي محمد ربي نموتنين أمة إسام ركيسة التنككت لا عمرك جرين كيتين ككت دي نبي محمد عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورد سنين تك أردي كان رتين فجأة فمن نسلين تك نسلين نبي محمد رجي يبو نسلين بريد سنين بريد تجي تنرتي أمة نجي نسلي تك هو سنين محمد رجي أنا سيد الأولين والآخرين لا فكر جئ رسول أني مقام المحمود التسجود قدير موك إياك يا ما ربنا مو شفاعنا جلا دقا يجي لا فكر أفراد من جن يكنا جئ نبي يا gammachuu maal siin jedhan ardiin siin baatiin sanni siin gaaddisiisini oromummaa caalchifattanii siin doktora jettanii hayyuu jettanii beekaa jettanii oromummaa caalchifattanii oromummaan qilee haaseen tokko islaamummaatu nu dursa islaamummaan sarara diimtu obbo namni ammoo sheerii hin godhin waan tana viidiyoo fuulduree guyyaa qiyaamaa fuulduree rabbiitti wal gaafanna viidiyoo tana yoo sheerii hin godhin yoo islaamummaa ammootiin hin jaaladha jette islaamummaa irratti jiraadha islaamummaa irratti rabbina haa ajjeesu jette alaabaa nabi Muhammad jala rabbina haa kaasu namni jettu nabi Muhammadiin hin jaaladha yoo jette afaaniin fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallahi jechuun afaaniin miti. Sarara diimaa islaamummaan oromummaan qilee haaseen tokko oromummaa namni immoo mulqatu islaamummaa mulqatuu danda'a karaa rabbii irra yoo hin jiraatin
biyya Yesuusitti dhalate jedhan sana gidduu laga tokkitti jira warra kiristaana fide miti waaqa. Waaqayyo duruu jira. Akka waaqayyo waaqaaf lafa uume Oromoon duruma beeka. Inna akka inni nama uume akkamitti akka inni nama uume inni kan ofii qaba akkatti waan sana himan iyyuu. Inna kan maani Old Testament maal jedhu kakuu moofaa sana wajjin baay'ee wal fakkaata. Kan Oromoonni Eye kan kuushii numti sun iyyuu inni sana nama kakuu moofaa jedhan sun iyyuu kan kuushii bar. Jaarsicha Dr. Gammachuu moo Dr. Maalii jettan kan jaarsa machallaa kana yeroo baay'ee amantaa muslimaa xiqqeessa Nabi Muhammadin xiqqeessa alayhi salaatu wassalaam waan siin jennu yaa jaarsicha kalleenan see miti abbaa fedhe osoo ta'e osoo haadha koo ta'e abbaa koo ta'e Nabi Muhammad irratti nama dhibnu tokko hin qabnu alayhi salaatu wassalaam. Horii tuyyi horii affeeree xiyyi haasofsiisaa jira sinii galee maali jennaan isheellee amantii sillee irra deemaa jira jaarsi sun sammuu qabdu. Namichi kun amantii tokkoofillee kabajaa hin qabu mushrika badaadha waan ta'eef amantii tokkoofillee kabajaa hin qabu keessattuu amantaa muslimaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee wanni jechuun jira namicha akkasii maaliif jedha nama namni biliyoonni hordofaa jiru osoo beeku Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam kan nuti haadha keenya caala abbaa keenya caala qabeenya keenya caala Yaayyuu absiidha. Uummanni keenya amantii fi gandummaadhaan machaa'e waa jechuun dhiisu jaarsi deebii tilaachuun dhiisanu nu warra hojii jaarsa kana dubbisee jaallate isni dubbatu isni barreesse dubbisee jaallatetu isin gidduutti rakkate. Amma garuu Dr. Gammachuu hanqina tokko qofan argaa jira. Isheenis maalidha? Gaazexeessaa isa madaalle bira deema jaarsa. Jaarsi hayyuu anthropologistiiti waan aadaa gaafatamuu barbaada waan seenaa gaafatamuu barbaada malee siyaasa jettee sooshaal miidiyaa irraa gaafatamuu hin qabu namni kun umurii kanatti. Namni jaarsa kana interviyuu gochuu qabu yoo xiqqaate nama kitaaba isaa dubbise ta'uu qaba. Inni kan biraani amantiileen hundi nama amantii ofii hordofuun hin qaba miti. Amantiileen hundi waaqeffannaan amantii seexanaati jedhanii barsiisu. Otoo amantiileen gurguddoon biyya kana keessa jiran waaqeffatan amantii seexanaati jedhanii barsiisan warri waaqeffannaan immoo amantii sirrii jedhanii amananu gaafa waa'ee amantii keetti dubbatan maaltu siqu? Biyya kanatti amantiiwwan kabaja hin qabne keessaa tokko amantii waaqeffannaati. Namni jaallateetti amanaa jira miti. Maaliif xiqqeessina niif nuufini? Ani rakkinna keessa jira. Rakkinnuma keessa jiraataa ture jecha hayyuu Oromoo guddaa Gammachuu Magarsaati. Qabeenya ofii kiyyaa qabuyyuu baasee gurguree seenaa Oromootiin barreesse. Ani rakkinnuma keessa jiraataa jira jedha hayyichi kun osoo nuti jirru. Viidiyoo isaanii kana dhageeffadhaa. Copy link share gochuun dagatina. Dr. Gammachuun bakka dhaloota isaaniitti galanii kan jedhu gaatarii argitaniittu laata sin? Argeera. Sababa garaa garaatiin rakkatanii galanii kan jedhu tokko jira. Dhiifa manaa godhaa waanumaan dhagee argeen isin gaafachaa jira. Inni kun eessaa maddi isaa maali? Dhuguma dhaladhe yoo rakkataa dhuman jedha. Ani bar horii horachuudhaaf hin dhalan. Si galee waanan qabuyyuu isan qabuyyuutti baasee seenaa Oromoo qorachuu afaan Oromoo qorachuu argaa dhageettii Oromoo qorachuu isatuyyuu na beekse mana koonitti gurgure Adaamaadha mana hin qaban ture mana koonitti gurgure waan nyaadhu dhabeen biyyatti gale yuunivarsiitiidhaan ari'anii warri OPDOT fi warri BADN Indiriyaas Isheeteefaa Ganna Zawudee fa'iitina ari'e xurataa ba'een mana koo gurgureen biyyatti gale soo rakkateetu galeen dhuguma naana waan an godhirree oduu odeessuun gammachuun rakkate jedhanii odeessuun namannaa godhe. Dhuguma rakkattanii galtaniire? Isa dura moo tibba yeroo akkas jedhamee haasa'amaa ture sana? Namuma akka kanatti na argetu waan naa godhu faa nama dhabetu yookaan kana odeessine wayii jedhee odeessa. Gaarii dhabaga odeessa. Dhuguma rakkinan qabu gammachuun nama jedhee jira. Waan ittiin beeksina bituun qabu. Amma kunoo asitti na waamte. Dhufeen Oromoodhaaf hin falmaa'eera. Beeksina biteen beeksinaan hin dhufee bara. Innaa hin rakkate gammachuu jechuun cubbuudha. Dhuguma rakkadde.
takkaayyuu rakkinni na dhiisee hin beeku galata waaqayyoo immoo rakkinni na mo'ee hin beeku rakkinni sana keessa taa'ee yoggaa natti hammaattu biyyatti baqachaa boqqolloo facaasaa wallaanshoodha jireenyi akkanuma abbaa kootii ganuma abbaa keenyaati achumatti mana ijaarradhe na kanaafuu soba miti kan lafaa kaanii waan haasa'anii qaban jechuudha. Lafa kaanii miti garuu namni na gaafatee haasa'e hin jiru. Yeroo hunda jechuun ilaala waan nama ajaa'ibsurraa jechuun namticha jaa namticha jaa jechuudha ergamaa goitaa guddaa kanaanii namticha jaa ummata biraa guyyaa ammoo kabajamoo obboomaarree jaanii yaaman kabajamoo obboomaarree jaanii yaaman jechuudha. namni ammallee amma duraa viidiyoolee dabre keessallee numaan dubbadhe namni gartee nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam akka yeroo hunda isaan taargeeta godhu goosise takka taasise anumaa fi isinii jechuudha. muslima afaan kana dubbatu rabbiin baaba khawfiitti banee sodaa addaatti banee dhiisaa tokkummaatti qama dhiisaa biyya maarree taha adda baanaati maarree waswaasaa fi baaraga akkana haasawna jechuudha. sabaa kanaan kunoo laal gartee namni gartee hoosni nama hundi ol bahee waan fedhe haasawaa jechuudha. waan nama ajaa'ibsurraa jechuudha. amman duraa hedduu dubbata gariin isaanii waan akkana deebistanii gartee poostiin godhinaa waan gartee ani yoona arrabsan takkaa gosa kiyya arrabsan takkaa oromoo arrabsan niin lola hoggaana macattu kan lakkiin dubbatinaa waan sanillee dhooysaa jennaa jechuudha. waan akkanaa dhageessa oduu akkanaa deemaa jechuudha. akkanan jiina dhooysaa waan gartee isaan tuqan hanamuu gartee kunis arra wayii jire borus kaanis wayii jaa in dhaabbatu wanni kun itti fufaa jechuudha. maaliif nuti yoo isaan kana xuxxuhinee takka amantii islaamaa dhugne ummanni muslimni oromoodhaa akka nuti hin dubbanne ni beekan jaanii yeroo hunda kabajaa ergamaa goytaadhaa tuqan jechuudha. waan ammaas ajaa'iba natti irraa ajandaa jimaarratti hagam takka gartee halaalii fi haraam gidduutti gartee harbiin ka waan garriin afuufamtetti lafaa kaane jechuudha. ajandaa jimaa gaafa gartee gamanaan halaali gamanaan haraami ja'ame hagam takka ilmi namaa dallanii jechuudha. hangam takka dallanii hangam takka gartee namni wal fageessee hagam takka namni wal ciree akka nama waliin beeynee taane jechuudha hundi keenya. arrammoo jaarsi kun uggoo akkana jeemee amma jima jechuun marga lafaa boo baala tokko kalafaa boo jechuudha. tashriica isaa haraamii fi halaal keessan seennu ammoo baala tokko kalafarraa boo jechuudha. Umaaka yoo salaxaan bee yoo gomanni bee sanuma jechuudha. waan akkanaatiif hagam takka wal fageessine hagam takka wal madeessine jimaarratti hagam takka gartee wal cirre hanga gartee wal wallaallu takkatti jechuudha. gariin dhumaa oromummaa himachuu jibbee jechuudha. akkami gartee halaalii fi haraam kanarraa dubbattan jechuudhaan ammoo ergamaan guddaan kun uggoo akkanatti tuqame mee namni dubbatu jechuudha. mee namni akkasitti hadoodu jechuudha. haala kanaan akkamitti rabbiin nuu tumsa haala gartee nabiyyichi nu keessatti gartee afaan keenyaan yeroo hunda ummanni kuffaarri khabiisni kun gartee itti deddeebi'ee afaan kana dubbatu yeroo hunda xaa'anii godhan taargeeta godhan arrabaan diin kana rabbobaan ugutaka qur'aana rabbobaan ugutaka gartee Muhammad rabbobaan ugutaka islaamummaa irratti bobbaan mee laaligaati mee miizaana godha baala lafaa ba'uuf akkasitti garrii afuufame malee jettu jechuudha. garrumaa afuufame miidiyaa kanarra jettaa jechuudha.